Meeysar Naachuraal Kilinik warra jaartii isaa bakka hirribaatti gammachiisuu jaalatu hundaaf furmaata zalaalam qopheessinee jirra. Walqunnamtii saalaa tan jaarsaa fi jaartii jidduu jirtu rakkoo isii keessaa furuudhaaf dawaa naachuraalii uumamaa qopheessinee jirra. Qaama saala dhiiraa kan kaasu, kan dafeerraa bahu, kan tursiisuuf, kan hin kaaneef kan kaasuuf, kan simmeetumaa hin qabne simmeetii uumamaa dardarummaa tan rabbiin isaaf kennisan kan isaaf deebisu dawaa uumamaa qopheessinee jirra. Heloo jettee nu qunnamuu qofa bakka jirtutti bilisaan isiniif dhiyeessina. Meeysar Naachuraal Kilinik.